yeroon kee darbeera ani siif du'uuf qophiidha jedhe. Lamaan isaaniiyyuu wal dorgomuun ani haaduu waliin jechaa turan. Yoo inni dhufe malee ana ajjeesuu dandeessu jedhee amane. Inni immoo du'uun qabu. Lamaan keessanuu bilisa baatanii jiru. Akkam jirtan hordoftoonni YouTube chaanaalii Ibsa Jireenyaa. YouTube chaanaaliin Ibsa Jireenyaa animeeshinii bohaarsoo fi bashannansiisoo ta'an akkasuma immoo baratan isinii dhiyeessaa ture. Akkuma barame har'as taanaan viidiyoo tokko qabanneerra subscribe, like, share gochuudhaan jalqaba. Bara durii keessa hiriyaan lamaan baay'ee wal jaallatan tokko turan. Isaan keessaa tokko balleessaa hin hojjenneen yakkammee adabbiin du'aatti murtaa'e. Inni du'uudhaaf jiru sun garuu akkana jedhee mootii gaafate. Mootii koo hojii koo xumuree akkaan deebi'uuf guyyaa 3 qofa naaf kenni. Mootichi ni kolfe. Yoo ati deebi'uu baatte eenyu siif du'a jedhe. Yeroo kana hiriyaan isaa inni lammaffaa kee ani waadaa isaa nan dhaalladha yookaan ammoo isaaf waadaniin seena. Yoo inni guyyaa 3 keessatti deebi'uu baate bakka isaa ani haa ajjeefamu jedhe. Mootichis dinqisiifatee walii galee hiriyaa isaa hidhaatti galche. Guyyaan tokkoffaan darbe. Inni lammataatis ni darbe. Guyyaa sadaffaa irratti sa'aatiin murtii ga'e. Inni deeme sun garuu hin deebine. Namoonni hunda hiriyaa isaa isa hidhaatti hafeen hiriyaan kee si gateera inni dhufee sin oolchu jedhanii irratti kolfan. Inni garuu amanamummaan inni kakuusaa hin diigu. Yoo inni dhufe malee ana ajjeesuu dandeessu jedhee amane. Utuu inni gara fannoo yookaan ajjeechaa deemaa jiru hiriyaan isaa sun fiigaa harka isaa madaa'ee fi uffanni isaa tatarsa'ee dhufe. Inni immoo laga guutee fi rakkoo karaa itti isa mudateen harkifatee ture. Inni yeroo ga'u hiriyaan isaa dhufeera. Hiriyaan isaa hammatee waadaa koo eegeera ani dhufeera isa hiikaa ana ajjeesaa jedhe. Hiriyaan isaa inni kaan ammoo lakki yeroon kee darbeera ani siif du'uuf qophiidha jedhe. Lamaan isaaniiyyuu wal dorgomuun ani haaduu waliin jechaa turan. Mootichi gocha amanamummaa fi kaka'umsaa kana yoo argu baay'eene mootichi akkana jedhe. Kakuun keessan onnee koo tuqeera. Namni waadaa isaa akkanatti eegu du'uun qabu. Lamaan keessanuu bilisa baatanii jirtu. Garuu akka hiriyaa sadaffaatti hiriyummaa keessan keessatti na dabaladhaa jedhe. Kanarraa wanni barannu hordoftootaa fi maatiin YouTube chaanaalii Ibsa Jireenyaa dhugaan jireenya namaa jijjiira. Hiriyaan dhugaa yeroo dhiphootii fi du'aa waadaa isaan ganu. Amanamummaan diinallee garaa laaffisa. Seenaa kaka'umsaatii fi amanamummaa irratti hundaa'ee kan biroo dhimma hiriyummaa fi waadaa kan kana fakkaatantu jira. Bara durii keessa dargaggeessi tokkoo fi shamarree tokkotu wal jaallata ture. Guyyaa tokko dargaggeessi kun lolaaf gara fagoo deemuu jalqabe. Otuu hin deemin dura madaa walitti agarsiisan. Kakuu yookaan ammoo waadaa walii galan. Dargaggeessi sunis akkana jedhe. Hammaan deebi'utti amanamummaan eegi. Anis waadaa kee hin nyaadhu. Waggoonni hedduun darban. Dargaggeessi sun lola irratti miila isaa tokko dhabe. Akka kanaan yoo deebi'e isheen na tuffatti. Kakuu kiyyas ni diigdi jedhee yaadde. Gara ganda isaa deebi'uuf murteesse. Garuu sodaa guddaan itti dhaga'ame. Yeroo ganda ga'u isheen karaa irra dhaabbattee isa eegaa turte. Inni miila tokkoon naafa xuraawaa fi huqqataa namni ta'e dhufe. Isin immoo ijji ishee jaamee ture. Inni baay'ee na'ee maal taate ijji kee maaliif jaame jedhee gaafate. Isheenis akkana jettee deebisteef. Guyyaa ati deemtu sun ijji koo si malee eenyu akka hin amanneef kakuun galee ture. Si malee namni biraa ija koo keessa akka hin galle jedhee waan kakuu galeef jaalala keetiif jedhee ija koo dhabuun filadhe. Dargaggeessi sunis hirqifatee boo'ee ani immoo miila koo dhabeera. Kakuu keenya waan diigdu natti fakkaatee jedheen. Isheenis kakuun keenya miila yookaan ija irratti hin hundoofne onnee keenya irratti hundaa'e jettee harka isaa qabattee waliin deeman. Seenaa kanarraa wanni barachuu dandeenyu kakuudhaan yookaan waadaadhaan yeroo rakkinaatii fi jijjiirama qaamaa gidduutti kan qoramudha. Amanamummaan jaalala dhugaa itti fufsiisa. Gatii kakuu keetii kaffaluudhaaf qophaa'aa ta'uun mallattoo gootummaati malee mallattoo dadhabinaati miti. Seenaan kun kaka'umsa keessatti amanamummaan hangam akka barbaachisu dubbii gaarii sii fida. YouTube chaanaalii Ibsa Jireenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina.